macaafa qulqulluu hiikamuu isaa duwwaa utuu hin taane Onesimoos Nasiib translator and evangelist jedha Lutheran Book of Worship irraa kan North America achirratti translator and evangelist kanaafi hiikuu duwwaa utuu hin taane lallabuus qaba jechuudha keessa wangeela kana tamsaasuus qaba kanaaf baay'ee waaqayyoon galateeffadha torban kana yeroo gabaabaadhaaf Ameerikaan ture ayyaana wal fuudhiinsa yookiin immoo gaa'ela abbaa koo fi haadha koo 50ffaa ayyaaneffanne weekendii kana kanaaf ayyaana sana irratti seenaan durii ka'ee baay'ee dubbatama ture seenaa durii Onesimoosii kaasee baay'ee dubbatama ture achirratti amantoonni baay'eetu gara nama 200 oliitu wal ga'e biyya guutummaa Ameerikaa irraa walitti dhufanii faarfannaa durii faarfatu turan maaliif warri keenya warra duriiti kwaayiriin dhufes ka warra duriiti namoonni dhufanis seenaa durii dubbatu waan ta'eef achirratti gaafa Onesimoos jalqabaa dhufee Naqqamteetti wangeela lallabee Onesimoos otoo hin taane Gabrastaatiyoos wangeelaas afaan Oromoos Onesimoos irraa kan bare biyya Eertiraatti Munkullutti Gabrastaatiyoos akkuma beektanii ortodoksiidha garuu dhiitoo dhukkubee warra misiyoonii bira gaafa dhufu addis kidaanii kennaniif addis kidaanii kana gaafa kennaniifi Gabrastaatiyoos galee addis kidaanii kana dubbisutti ka'e Eertiraatti haati immoo dhuftee argitee ortodoksii ishee akraariidha maal dubbiftaa jennaan addis kidaaniin dubbisaa jennaan ay kun amantii moofaasa duriiti jettee harkaa ciccirtee dhoqqee keessatti rirriittee harkaa balleessite kanaaf dheebuu macaafa sanaa qaba ture deebi'ee gaafa dhaqu immoo warra afaan Oromootiin macaafa qulqulluu hiikuu biratti wal arge Onesimoos fa'aa wajjin wal argisiisan isaan immoo afaan Oromootiin qopheessaa waan jiranii fi isaanii wajjin ta'uudhaaf jedhee afaan Oromoo bare afaan Oromoos bare faarfannaa afaan Oromoos bare Gabrastaatiyoosii fi haati manaansaa Gu'ush ani Wallaggan deemaa Onesimoos fa'aa wajjin jennaan Sibiraan hafuuttiin jette hin dhufee jalqaba Jimma dhaqee achi booddee Naqqamteen dhufeetu taa'uu Fitaawuraarii Dibaabaan immoo waldaa ijaaranii qeesii barbaacha Naqqamteen dhufan qeesiin Naqqamtee argama see baay'ee kanaaf qeesiitu barbaadaa jiranii qeesii dhabnaan maali jiraa qeesiin tokko kan dhufe Gabrastaatiyoos kan jedhamu jennaa walitti fidanii Gabrastaatiyoos garuu qeesii isaan beekan miti qeesii unusual case unusualidha maaliif isaan kan isaan beekan isa mataatti xaxatee afaan Gi'izii dubbatudha inni kun garuu gaafa maatii macaafa qulqulluu afaan Oromoo gaditti luqqise kan afaan kootiin dubbatuuf dubbisutu dhufeedhan hin na'ani kana duwwaa miti jedheen faarfannaanis jira jedheen maqaa Waaqayyoo haa eebbifamu Waaqayyo gaafa si eebbisuu jalqabu akkamsiin jessaa si eebbisa gaafa Waaqayyo si eebbisuu jalqabu gaafa waa tokko sitti kennu waaw gaafa jettu kana duwwaa miti siin jedha maqaa Waaqa keenyaa dabalaa jedhama hin dabala Waaqayyo maqaan isaa eebbifamu naa dabaluutti ka'e Gabrastaatiyoos maal godhee faarfannaa haatu jira jedheen faarfannaa attamii kan afaan Oromoo kana booddee faarfannaa inni gaafa sana jalqaba faarfate engadda Denver Colorado Ameerikaatti faarfatanii nu dhageessisan gaa beektu baay'ee keessan jedhee tana manaa faarfannaa galata Waaqayyoo irra kan jiru eenyunni kan hin birraanne ijoollee Waaqayyoo malee urjoonni illee Waaqa keessa simbirroonnis man'ee isaanii kanatu jalqaba faarfatame eenyunni kan hin bir'anne eenyu malee ijoollee Waaqayyoo malee gaafa isaan kana jedhan Fitaawuraarii Dibaabaan barcumarraa kufanii oolan jedhan
gammachuurraan kana achiin wangeelli Iyesuus Kiristoos afaan Oromootiin biyya keenya jalqabee seenaansaa akka kanatti dhufee biyya lafaa guuteega. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Ergaa gabaabaan isiniif kenna yeroon keenya waan baay'ee sokkee fi gaaffii tokko kaaseen gaaffii sanaaf deebii kennee taa'uu barbaada. Waaqayyo karaa nama tokkoo nama bara 1856 dhalatee 1872tti cuuphame 1872tti kan cuuphame nama bara 1872tti cuuphame jechuun waggaa 150 dura nama cuuphame cuuphaa sanarraa kan jalqabe har'a attamittiin addunyaa guutuu danda'e gaaffii kanaafan deebii kennuu yaala. Addunyaa guute in millions of people ija godhate ija baay'ee godhate attamittiin godhate isa jedhu gaaffii sanaafan deebii tokko tokko yaada. Waaqayyo akka nu barsiisuuf hin kadhanna. Yaa Waaqayyo yeroon kun kan keeti sabni kun kan keeti anis kan keeti iddoo kanarratti sagantaa qophaa'e kanarratti ati ulfina kee mul'isi. Gooftaa Yesuus ati nu barsiisi. Attamittiin ija baay'ee godhachuu akka dandeenyu ati nu gorsi. Karaa isaas nutti agarsiisi. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Nama tokkorraa kaasee tokkoffaa lakkoofsa namaatiin, lammaffaa lakkoofsa baraatiin, sadaffaa impact dhaani waan guddaa hojjechuun kan inni danda'ame maaliif? How? Why? What is the reason behind it? Top reasons kanan jedhee qoradheen isiniif kennuu barbaada. Tokkoffaa inni jalqabaa bu'uurri isaa Waaqayyo Waaqa karooraa ta'uu isaati. Waaqayyo Waaqa karooraati. Waaqayyo karoora qaba waan hundumaatiif. Har'a nuyi as teenyee waaqeffachuun keenya bu'uura. Bor immoo ayyaanni Onismoos guutummaa biyya kanaa keessa taasa. National holiday immoo ayyaaneffatama. Waaqayyo yeroo adeemu waan jalqabu waan xinnoodhaan jalqabaa qopheessaa adeema yeroo hundumaa. Uumamni qopheedha. Yeroo uume Waaqayyo addunyaa environmentii namni keessa jiraatu qopheesse. Bara Nooh markaba qopheessi ittiin jedhe ittiin oolchuudhaaf. Bara Abrahaam hoolaan qalamu qophaa'aa jedhe. Bara Saa'ol ani mootii kan biraa qopheesseera Saa'oliif boo'uu dhiisaa jedhe. Bara Daawit hin qopheesse. Bara gooftaa keenya Yesuus Kiristoos akka inni qopheessaa ture Simoon gaafa Yesuusin kaasuutti hammate maal jedhee isati bara dheeraa dura qopheessite amma iji koo argeera jedhe. Raajonni hundinuu minor prophets, major prophets 16 kan isaan dubbataa turan waa'ee qopheessuu Waaqayyooti. The messianic manifestation, the messianic emancipation in qopheessa Waaqayyo. Darbee immoo gooftaa Yesuus wangeela Yohaannis wangeela Maatiyos 9:35 irratti akka inni hojjetoota qopheessuuf kadhadhaa jedhe. Waaqayyo hin qopheessaa warri jettan ameen jedhaa. God is a God of preparation. Kanaaf Onismos legendidhuma incidentidhuma waan haaraa miti waan Waaqayyo qopheessedha. Utuu namni hin beekin waan Waaqayyo gabrummaa kana keessa gurguramuu kana keessa misiyoonii hojii wal arguu keessa afaan Oromoo baruu keessa sana gochuu keessa kan hundumaa keessa darbuun maal agarsiisa? Qopheessuu Waaqayyo agarsiisa. Waaqayyo waan haaraa fuuldura keenyatti qopheessaa jira warri jettan ameen jedhaa. Isinitti dhaga'ama waan haaraa akka qopheessaa jiru. Hin amantuu akka Waaqayyo waa qopheessaa jiru. God is preparing something great in the name of Jesus. Inni jalqabaa isa kana qopheessuu Waaqayyo. Qopheessuu Waaqayyootu waan guddaa kan hojjete. Isa lammaffaa. Inni lammaffaanii akkaataatti Waaqayyo jireenya namootaa keessatti hojjetu keessaa hooggantoota qopheessa Waaqayyo. Leadership fi leadersii qopheessa. Leadersiitu keessaa marga ture. Asittis hin qopheessaa, Awurooppaattis hin qopheessaa, nama qopheessa ture Waaqayyo.
barcuma duraa, hintsaa duraa, maal duraa nama qopheessu jaallata Waaqayyo namarratti ija isaa kakaa'ata. Naa Waaqayyo naman tuffatu xixinnoo manamaa, garbichuma namaa, wallaalaa manamaa, xinnoo manamaa, joortuu manamaa namni gatee fuudhee qopheessa Waaqayyo. Mee ameen jedhaa. Gidduu kana yeroo Ameerikaa ayyaana kana abbaa korra ture namoota dhufan baay'eeni akkasitti na gargaaranii obbo Dastaan akkasii fuudhanii na guddisanii akkasitti na guddisanii jedhanii namoonni dhugaa ba'u dabareedhaan baay'ee na dinqa ture waa'ee guddisuu nama. Tokko maal jedhee garaan koo ruurrii ta'ee dhukkubni garaa na qabatee garaan koo bokokee haatiif abbaan koo na jibbanii dallaa waldaa jalatti nagatanii jedhe. Obbo Dastaan achii fuudhanii miillaaf dhanna koo na dhiqanii hosteelatti na gashanii na guddisanii jedhe. Amma dooktorii guddaadha Ameerikaa keessa. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Bakka namni kun gatamaadha tuffatamaadha waan jedhu hin qabu. Waaqayyo hooggantoota qopheessa. Gaafa qopheessu immoo Waaqayyo iddoo hundumaa keessaa qopheessa, haala hundumaa keessaa qopheessa. So what is the secret of success? Jireenya Onismoos faa keessaa hooggantoota qopheessuudha. Namoota hin qopheessu turanii, warra wangeela lallaban hin qopheessu turanii, Jimmatti hin ergu turanii, Naqamtetti hin ergu turanii, Najjootti hin ergu turanii, achi booddee mana barumsaa macaafa qulqulluu qopheessuudha, mana barumsaa adda addaa qopheessuudha. Maalinni kun kan inni agarsiisu hegereen namaa gara fuula duraatti maaliin qophaa'a? Hooggantootaan qophaa'a. Qees guddinaan maal jedhu turanii jedhanii nama Waaqayyoon kadhatuu fi nama baratu barri hin danda'u. Nama Waaqayyoon kadhatuu fi nama baratu gadi qabaan hin danda'u. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Kana qopheessu gaa hoogganaa qopheessu jechuun nama baratuu fi nama Waaqayyoon qopheessu filanii ituma barsiisanii hoogganaa baay'een ba'ee. Sadaffaa. Inni sadaffaan ergaa isaan fidanii dhufan qulqulluu ture. It was a clean and clear message. Law and gospel. Christ centered. Waan kan biraan lallabne, aadaan lallabne, siyaasan lallabne, birriin lallabne, waa'ee namaan lallabne, waa'ee haala yeroon lallabne, maal lallaban? Iyeesus Kiristoosin lallaban. Isa qulqulluu isaa fidanii dhufan. Isa qulqulluu isaa, isa giddugaleessaa nuura ergichaa fidanii dhufan. So their message was clear. Kanaaf bara darbee jiraate. Kanaaf baay'ate. Itti makaa qabaannaan, booree qabaannaan, hamma inni calalutti nama rakkisa. Inni dhugus hin rakkata, inni lallabus hin rakkata, inni dhaga'us hin rakkata, hin burjaaja'a. Qulqulluu ta'ee jennaan, ergichi qulqulluu ta'ee jennaan, ilma Waaqayyoo Iyesuus Kiristoos. Faarfannaan Iyesuus, lallabni Iyesuus, kadhannaan Iyesuus, waldaan Iyesuus, maqaan waldichaas Iyesuus. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Hallelujah. Bar tokko miti muslimni tokko gooftaa itti mul'ate waldaa barbaacha dhufe. Iyesuustu itti mul'ate. Waldaa barbaacha dhufe. Katamaa kana keessa tuma jooruu. Dhuga ba'umsa isaan dhagaa ture. Tuma jooruu waldaatti jedhu. Minaamin birhaan. Minaamin hiiwat. Isa kana miti jedha. Minaamin hiiwat. Rooma Kaatolik miti isa kanaa jedha. Tawaahidoo miti isa kanas miti jedha. Utuma jooruu makiinaa irratti maal argaa? Makkaana Yesuus kan jedhamu arge. Kana argee kana booddee makiinicha duukaatuu fiiguu head office makkaana Yesuus lixe. Head office makkaana Yesuus gaafa lixu eewutu gaditti ba'a, James Goobanaatu gaditti ba'e. Maal taateen ani muslima Iyesuusitti namaniitu waldaa barbaadu maqaa Iyesuus kan jedhamu asittan argee jennaan James Goobanaa akkanitti nama dubbisu beektu asuma nyaggodhee namicha hudhee qilleensa irra kaase. Gaafa jedhu warri maqaan Yesuus akkasumatti wal dubbisu se'ee namicha akkasumatti nama dubbisuutti ka'e nama hundumaa. Iyesuus giddu galeessi jireenyi keenya. Meesiya sadii Iyesuus jedha. Ammas. Kanuma gaa.
crystal clear makaa kan hin qabne asiqaa kan hin qabne achi kan hin qabne milikinni keenya eenyu ta'utu irra jira Yesus maqaan keenya maal ta'utu irra jira Yesus armaan keenya itti galli keenya kan ittiin qaanofne eenyu ta'utu irra jira Yesus mee hirkadhaati ameen jedhaa waa'ee Yesus kanaaf baracee ergichi utuu waa'ee siyaasaa ta'e liqinfamee hafa siyaasa meeqatu dhufe erga Onisimoos ka'ee mootii meeqatu yaabee bu'e mootummaa meeqatu ijaaramee diigame seera meeqatu ba'ee kufe nagada meeqatu ka'ee bade nagaadee meeqatu sooromee hiyyoome erga Onisimoos ka'ee Yesus garuu bara isaa hundumaa inuma jiraata maqaa Waaqayyoo haa eebbifamu kan isa qabatee consistent ta'a jechuudha kan baraca'u isa kana maaliif milkoomanii jennee yoo gaafanne ergaa isaaniitu qulqulluu caliila kan ta'e waa'ee ilma Waaqayyoo Yesus Kristos ture nama tokkotu biyya kana Ameerikaa dhaqeetu karaan galuuf didde karaan magaalaa na hojii immoo maal filate taaksii oofuu filate karaan beeku taaksii oofa Waaqayyo si gargaarutti hin jettanii namicha kana na karaan beeku taaksii oofa na inuma bada yeroo hundumaa nama fudhatee bada inuma kasasamaa inuma rakkataa inuma karaa fudhatee bada na milkituma naa kennaa ennaan karaa ittimuu maaloo ittimuu milkitumtis galuu fidide booddee inni gadi ba'ee milkita filate maal filate Minneapolis keessa ture fooqii dheeraa Minneapolis walakkaa jirtu ishee milkita godhate yoo bade garri Minneapolis jiru eessa makiinaarraa bu'eetu gaafata na gaaf tokko mucaa tokko biyya kanaa dhuftee mana isaa teessi na hojiin si geessaa jedhee mucattii fuudhee karaarraa badee rakkate akkuma fedhettu ishee geessee gaafa deebi'us bade mucaan sa'aatii 8 hojjette manatti galtee inni galgala sa'aatii 10 booddee badee deebi'ee dhufe maal eessaa dhufta reefuu jenna si geesseen dhufa hojii si geesseen dhufa booddee maal godhe gaaf tokko Minneapolis nama fe'eetuma deemuu taaksiidhaan utuma deemuu magaalaa irraa badee utuma deemuu steetii kan biraa milkitni welcome to Wisconsin kan jedhamu arge achirraa bu'ee maqaa Yesus Kiristoosiin yaa Waaqayyo karaa natti agarsiisi jedheetu maal godhaa namoonni taaksii keessaa hin maraate seen taaksii irraa bu'ee fooqiin itti mul'achuu waan diddeefi mataa makiinaa irra ba'ee maal barbaada fooqii Minneapolis barbaada gara kana taanaan achitti oofa ilaa bara jireenya keessanii eessatti illee yoo baddan Yesuusin arginaan gara isaatti barbaada milikinni keenya yeroo hundumaa eenyunuu ta'utu irra jira Yesus eessatti yoo badde yoo dogoggorte Yesuusitti deebi'uudha kanaaf ergaan Onisimoos faafidanii ittiin boqotanii darban hammoonaa ergaan kun kan inni jiraate because the message was simple not sophisticated miti lovely gubbaa lovely gajjallaan qabu it is clear and simple message Jesus Christ yoo jaallatte harka isaa lallabi yoo jaallatte dudda isaa garafame lallabi yoo jaallatte miilla isaa madaa'e lallabi yoo jaallatte waa'ee afuura isaa lallabi yoo jaallatte waa'ee dhiiga isaa lallabi yoo jaallatte waa'ee foon isaa lallabi yoo jaallatte waa'ee dhalachuu isaa lallabi yoo jaallatte waa'ee dhukkubsataa fayyisuu isaa lallabi yoo jaallatte waa'ee du'uu isaa lallabi yoo jaallatte waa'ee awwaalamuu isaa lallabi yoo jaallatte waa'ee du'aa ka'uu isaa lallabi yoo jaallatte gara waaqaatti ol ba'uu isaa lallabi yoo jaallatte achi as deebi'uu isaa lallabi waan kan biraatti hin makin waa'ee Yesuus lallabi yoos hin baddu karaarra you will always be safe isatu baay'achuu danda'a multiplied kan ta'u isadha malee waan kan biraa miti si'a tokko waa'ee faarfannaa irratti Bishop Paul Spring kan jedhaman bishoppiin keenya maal nu barsiisanii faarfannaallee yommuu faarfattan waa'ee mataa keessanii hin faarfatina rakkadheen ture uffatti narraa cirmee ture beela'een ture inni sirba malee faarfannaa miti inni waa'ee keeti maaliif don't sing about yourself you are the problem sing about him he is the solution waa'ee isaa faarfadhu waa'ee gootummaa isaa faarfadhu rakkina ammaa hundumtu rakkataadha rakkinatti hin odeessin Yesuusin itti odeessi isa kana godhan egaa Onisimoos faa dhufanii eenyunni kan hin bir'anne ijoollee Waaqayyoo malee urjoonni illee Waaqa keessaa simbirroonnis man'ee isaanii
waaqayyo ijoollee isaa maal godha? Hin soora. Waaqayyo ijoollee isaa hin soora jedheetu itti fufa. Harka isaa irratti isaan baata. He will provide. Si nyaachisa, si obaasa, nama si godha. Maqaan waaqayyo kan eebbifame haa ta'u. Fooyyee sitti godha. Haaleluyyaa. Kootiif surree duwwaa sitti uffisa miti. Jireenya kee badhaadhomsa. Yoo kanatti amantan ameen jedhaa. Yaa hin goone Yesuus. Jireenya keenya hin jijjiirree. Maqaan waaqayyo kan eebbifame haa ta'u. Haaleluyyaa. Arfaffaa maaliif milkooman? Tokkoffaa waaqayyo qopheesse, lammaffaa hooggantoota kaasuu, sadaffaa ergaa qulqulluu gochuu, arfaffaa abdii kutannaa dhiisuu. Meeshaan seexanaa inni guddaan abdii nama kutachiisuudha. Persistence. Macaafa Gustav Aaron yoo dubbiftan the pioneers, evangelical pioneers ni waa'ee ma abdii kutannaa dhiisuuti. The first Oromo expedition, the second Oromo expedition, the third Oromo expedition jedha. Maaliif abdii kutannaan hin jiru jechuudha. Hinuma dhiibuu, hinuma qaxxisaa, hinuma dhiibuu, hinuma qaxxisaa, hinuma dhiibuu, hinuma qaxxisaa, hinuma adeemaa, hinuma dhaalaa malee abdii kutannaan hin jiru. Hallelujah. Ollaa keessaniin abdii akkan kutanne ittiin jedhame si'a takka. Waan tokko irratti abdiin kutin jedhani. Amen, amen, amen. Amen. Utuu abdii kutannaan jiraate silaa asin geenyu ture. Waa'een afaan Oromoos asin ga'u ture. Amma biyya lafaa guutee waan hundumaa ta'ee tuma deemuu, tuma qaxxisuu, tuma qaxxisuu, tuma deemuu akkas ta'e. Maqaan waaqayyo haa eebbifamu. Maaliifi jarri kun abdii hin kutatan turan? Nama dinqaam. Namni biraa dhumee karaa Sudaan yoo dhufan abdiin kutan, karaa Jibuutii yoo dhufan abdiin kutan, mootonni yoo balbalatti cufan abdiin kutan. Atsee Yohaannis maalittiin jedhee? Amma sin karaa kam dhuftanii warri misiyoonii kun karaa kam dhuftanii jennaan karaa galaana diimaa kana Gibxi faa kana keessa kuttanii dhuftan miti. Gibxi isa Muslima dhiiftanii nu warra kiristaana biratti maal hojii jooruu dhuftanidha. Nu kiristaanumsuu dhuftanii laakki kan biraa jira. Goda sana kan biraa jira. Sibiilaan cufan egaa mootonni sun. Yohaannis isa ta'uu, Tewoodiroos isa ta'uu, Minilik faa isa ta'uu, gittim godhanii giggir godhanii cufan. Jarri immoo abdiin kutatan hinuma rukutu. Hinuma rukutanii, tuma qaxxisanii, dhufee kunoo walakkaa taa'e. Maqaan waaqayyo haa eebbifamu. Abdii kutannaa wangeela keessatti hin hojjetu. Jireenya amantootaa keessatti abdii kutannaan hin hojjetu. Yaa statistiksiin amma nutti himamu waan ulfaataan baay'ee jira. Garuu namoonni waaqayyoo dukkana cillimii sana keessatti abdiituun kutatin wangeela Yesuus Kiristoos lallabu turan. It's amazing, it's miracle. History isaa yoo dubbifattan waan abdii namaa kennus miti, waan abdii nama kutachiisudha. Waama tokko lafa waan tokko hin jirretti wangeelli Yesuus Kiristoos jiraataa waan ta'eef you cannot lose hope. You can never lose hope. It's a miraculous power of the gospel of Jesus Christ. Abdii utuun kutatin bara kana hundumaa utuu hojjetanii, utuu macaafa hiikanii, utuu macaafa faarfannaa qopheessanii, utuu sana jedhanii, utuu kana jedhanii, mootonni gid godhanii sibiilaan cufanii, tuma dhiibuu, wangeelli Yesuus Kiristoos dhufee seenee periferii dhufee qubate, daarii dhufee qubate. Jarris daariitti ittisa miti. Magaalaan seeniin jedhanii daarii goda dhaqaa jedhan. Goda. Wallagga keessaa qarqara Wallaggaa dhaqaa jedhanii, asii Boorana keessaa qarqara Gajjallaa dhaqaa. Noorzii kana keessas dhaqaa yoo barbaadan qarqara Galaana Diimaa asiinis deemaa malee gidduu akkan seenneedhan. Gidduu kana akkan seenne. Tole jedhanii fudhatan. Periferii. Even day religion and revolution isa jedhu macaafa isaa irratti warri periferii jedhe. Mootummaa Haayila Sillaasees kan diigee warra periferiidhaa dhufeedha jedhe. Mootummaa Dargiis kan dhaabe warra periferiidhaa dhufeedha jedhe. Mootummaa Dargiis kan diigee warra periferiidhaa dhufeedha jedhe. Warri periferii kun jedhe.
waan guddaatu isaanii wajjiniin jira. Maaliif wangeela Iyesuus Kiristoostu sammuu isaanii ibse. Gadi qabuun hin danda'amu. Irra taa'uun hin danda'amu. Balbalatti cufuun hin danda'amu. Hin bane, sammuu bane, ija bane, gurra bane, qalbii bane, hafuura bane. Kanaaf abdii kutachuun hin danda'amu. Yoo acuucanii owwaalan illee seenaan isaanii awwaala galagalchee ka'a. Seenaa Onesimoos kun nu yeroo guddanne anaaf lalisaan waldaa Naqamteetti awwaalli isaanii balbaluma sana waan guddaadha inni lakkoofne hin beeknu. Kan amma Ameerikaa dhaqutti dhugaadhuma waan guddaadha jedhee lakkaa'ee hin beeku. Onesimoos jedhama. Achi awwaalli isaanii gaafi hin gaafa waldaan guutuu irra teenyeyyuu wangeela fa'aa dhaggeeffanna malee awwaala isaanii waan guddaadha jedhamee dhiifameeyyuu namni humti beekuyyuu hin jiru. Ndiyaam awwaala sana achi as gara fuula duraatti dabarsuun iyyuu obbo Amaanu'eel Abrahaamtu dhufee waldaa Naqamteetti dheekkamee boroodhaa gara fuula duraatti dabarsiise malee borootti iyyuu awwaalli. Irraanfatamee gatame. Ameerikaa dhannee gaafa macaafa saaqnu isa warri biraa jara qotan warri fagootti sagadu isa jedhan. Nuun isa jala qonnu warri gamasii Onesimoos Nasiib evangelist and translator jedhee addunyaan dinqifata. Egaa namni yoo abdii kutatee dhiisee hinuma dhiifama. Garuu yoo itti adeeme fidee dhufee walakkaa lixa. Arfaffaa attamittiin jarri kun milkooman. Afaan biyyaatti waa'ee ba'an. Afaan namni dhaga'uun waa'ee ba'an. The power of language. The power of language. Languagein kun waa'een afaan Oromoo kun baay'ee importantii waan itti ta'eef Onesimoos fa'a hiikan. Garuu language gaafa jennu isaan language afaan Oromoo tunutuma barsiisanii afaan Tigreetiinis immoo lallabu turan. Onesimoos Asmaraa keessatti waldaa qabu turan. Afaan Tigreetiinis lallabu turan. Afaan Amaaraatiinis barsiisu turan. Afaan Oromootiinis, afaan Swiidiniitiinis, afaan Arabaatiinis afaan baruun baay'ee important ta'uusa. Si'a tokko extremii deemnaa, extremii nuyi deemnu afaan Oromoo malee afaan kan biraa hin barbaannu. Yoo kan inni kaan immoo afaan kan biraa malee afaan Oromoo hin barbaadu. No, afaan hundumaa baruun important akka ta'e. The power of language. Warri Czechoslovakia jecha isaanii keessaa tokko maal jedhu? Learn somebody's language and you will capture their soul jedhu. Afaan biyyaa barii garaa biyyaa argattaa jedhu. Afaan biyyaa barii garaa biyyaa argattaa. Onesimoos Nasiib fa'aa achitti bu'uura ta'ee kan simatameef Fitaawuraarii Dibaabaa fa'aa biratti maaliifi qeesiin argadhe miti jedhan. Qeesii afaan koo dubbatuun argadhe. Qeesii afaan koo faarfatuun argadhe. Inni kun kan kooti jedhan. Inni kun kan kooti jedhan. Afaan Oromootiin. Abbaan koo wangeela lallabuudhaaf Gumuzitti yeroo missionarii ta'anii deemanii afaan Oromootiin Gumuzitti lallaban. Warri Gumuz afaan Oromoo haa beekan iyyuu malee afaan isaaniitiin namni itti lallabu oriijinaaliin turre. Abbaan koo afaan Oromootiin Gumuzitti lallaban laga dhidheessaatti. Kanaaf warri Gumuz jalqaba fudhachuu didan. Abbaan koo Faasikaa ganama mana abbaa qorootti farsoo waan jiruufi farsoo dhuguudhaaf warra walitti qabametti lallabuu dhaqee. Farsoon dhuguu hiwwachuu gidduutti mee waan tokkoon isinitti himaa waa'ee guyyaa har'aa jenna. Maa inni jennaan waa'een guyyaa har'aa waa'ee Yesuus Kiristoosi. Yesuus kan jedhamu Beetlehemitti kan dhalate, Yerusaalemitti kan fannifamee du'e. Inni isiniif du'e jennaani gaasheenaan jedhu turanii gaasheenii sobduudha naan jedhanii. Maal attamitti? Eessa Beetlehem? Eessa Yerusaalem? Amma namichatti dubbattu kunutu dhufee dhuguma nu jaallata ta'e maa dhidheessatti dhalate dhidheessatti hin duune. Eessaa fideen deebisa gaa kanaa jedhe abbaan. Eessaa fideen deebisaa jennaan jaartiin tokko uffata kannaa miiccantu jiru turanii isaanii na gargaaruudhaaf ka'anii dhiifama gaasheen hin soba miti dhugaa dubbataa jennaan. Attamitti dhugaa taaree jennaan isa namichi Oromoodhaaf du'ee
nuufis du'e se'ee nutti hime malee inni waaqa Oromooti malee kan keenya miti garuu hin sobe miti jenna. Maaliif waaqa Oromoo ta'e abbaatu afaan Oromootiin itti hime. Dhugumatu waaqa keenya ta'e afaan Gumuziin laga Gumuzitti nutti dubbata ture jedha. Afaan keenya dubbataa Iyesuus waan dhufee fi biyyicha keessa garaa namootaa rurrukutuutti ka'e. Afaan Ormaati miti, afaan keenyaan nutti dubbate. Afaan keenyaan gaafa dhageenyu hammam garaa keenya keessa akka inni lixu. Afaan keenyaan gaafa faarfannu amma gaaf tokko Kaanaadaatti Oromoon ulutaalee faarfata konferansii magaalaa Torontoo Kaanaadaatti ulutaalee faarfata. Maal jedhee faarfata? Akka jabbii hiikamtee moo maal kan jedhu faarfannaan tokko jira. Akka jabbii golaa baatee buburraaqeensi faarfadhaa akka jabbii golaa baatee jennaan obbo Shamsuddin ay Oromoo Torontootti illee waa'ee jabbii isaanii irraanfatu jedhan. Amma faranjii Torontoo jiruuni mee waa'ee jabbii faarfadhu yoo jettanii maalii isiniin jedha. Oromoodhaaf garuu jabbii wajjin waan ture Torontoo dhaqee fi waa'ee jabbii Torontoo keessatti faarfachuun meaningii isaaf kenna. That is the power of language. Onismoosfaa gaafa dhufanii waa'ee simbirroo man'ee keessaa baate waa'ee urjii waaqa keessaa gaafa faarfatanii ilaa waaqni koo isa kanaa jedhe. Ilaa waaqni koo isa kana, isa afaan koo dubbatu, isa aadaa koo beeku, isa marqaa koo nyaatu, isa cumboo naa wajjin nyaatu, isa naa wajjin gaabii uffatu, waaqni koo isa kanaa jedhe. The power of identity, the power of identification, the power of language. Isa kana fidee dhufee inni kun itti fufuu qaba jechuudha. Afaan Oromootiin wangeela lallabuun, afaan Oromootiin wangeela faarfachuun itti fufuu qaba. Maqaa Waaqayyoo haa eebbifamu. Ja'affaa maaliif hojiin Onismoosfaa akka kana ija godhatee jedhee kana yaadu keessaa inni ja'affaan hammataadha, inclusiveidha. Hin hammata ture. Hin qoodu gaafan isiniin jedhu umuriidhaan hin qoodu. Ijoolleedhaaf iddoo qaba, dargaggeessaaf iddoo qaba, jaarsaaf iddoo qaba. Saalaan hin qoodu. Dubartoonni sin lallabu, warri dhiiraa sin lallabu. Klaasiidhaan hin qoodu. Onismoosfaa gaafa dhufan wangeela isaanii kan simate hiyyeessaaf jooraa baadiyyaa duwwaa miti. Mootonni sin simatan. Akkoo kan koo gifti hagituu kan jedhaman haadha warraa Kumsaa Morodaati. Haati koos abbaan koos mana beeta mangistii isa Naqqamtee keessatti guddatan. Beeta mangistii sun yookiin immoo manni masaraan mootummaa sun Onismoosfaa hin fudhatan. Wangeelli amantii masaraa sanaa ta'e. Mootummaa fudhatan jechuudha. Isa duwwaa immoo miti. Qotee bulaa fi ijoollee hiyyeessaa abbaaf haadha hin qabnes immoo hin fudhatan. All class. Wangeelli kan hiyyeessaa miti, wangeelli kan sooressaa miti. Wangeelli kan giddu galeessaa miti, wangeelli kan ilmoo namaa hundumaati. So it was inclusive. Mootonni Fitaawuraarii Dibaabaan faa hin fudhatan. Gifti Hagituun faas hin fudhatan. Warri masaraa mootummaa sana keessatti diraamaa agarsiisna turre jedhe Hisqeel yoo kana gaafa nutti dubbatu. Diraamaa wangeelaa, diraamaa dhalachuu Yesuus masaraa mootummaa sana keessatti dhannee agarsiifna turreedha. Gifti Hagituun wangeelli Yesuus Kiristoos galgala akka lallabamuuf dabaree naqatanii wangeela sana fudhatan jalqaba kan fudhate Daargee kan jedhaman eessuma koo turanii isaan immoo eenyu fa'itti lallaban abbaa koo fa'itti lallaban luba Tasfaayee Dinagdee fa'itti lallaban achi keessatti tuma lallabamu achi keessatti wangeelli Yesuus Kiristoos dhufe. Abbaan lalisaafaa achi beeta mangistii sana keessatti warra turanii wajjin turan. So it was not exclusive, it was an inclusive mission. Wangeelli hiyyeessa duwwaatti yookiin immoo sooressa duwwaatti yookiin immoo isa giddugaleessa duwwaatti lallabame miti. It was inclusive. Kanaaf powerful ta'e. Kanaaf hidda yaafate lafa sana irratti.
mootummaa hin qabatan, mootummaa wajjiniin hin qabatan, mana mootummaa wajjiniin hin qabatan. Tuma jedhanii gaafa wangeelli sun cimee dhufee obbo Amaanu'eel Abrahaam faa dhufan Haayile Sillaasee wajjiniin qabatan waldaa kiristaanaatiif lafa jalqaba kan akka kennan godhan mootota qabataniitu mootota harkaa lafa fudhatanii lafa sana irratti waldaa ijaaran. Waldaa Makkaana Yesuus inni 5 kiiloo gaafa eebbifamu lafa abbaa Haayile Sillaasee irratti ijaarame kan dhufee eebbises immoo Haayile Sillaaseedha. Head office inni 5 kiiloo jiru gaafa lafa sana fudhatan obbo Amaanu'eel gaafa natti himan inni jaarraa gamoo guddaa biyyi gaafa fudhatu nuufis nuu kennaa jennee dhannee gaafannaan iddoo 4 kiiloo 5 kiiloo sana iddoo sana nuuf kennanii yeroo hundumaa Haayile Sillaaseen gaafa darban achi darban ijaaruu dadhabneedhan obbo Amaanu'eel horii dhabneedhan. Lafa fudhanne malee horii dhabneedhaan asiin gamoon hin biqilee achiin hin biqilee kan keenya lafuma Haayile Sillaaseen yoom ijaartu gamoo kana jennaan hin ijaarraa Waaqayyo nu gargaara Waaqayyo maanumas hin gargaara garuu yoomi guyyaansa lafa kana deebisnee fudhannaa jennaani maskaram dhufutti ijaarraa jennaan Aya Amaanu'eel maskaram የማይመጣ መስሎ ነው maskaram የማይመጣ መስሎ ነው እና Waaqayyo nu gargaaree ijaarree jedhan mootota qabatan galgala ሬዲዮ የምስራች ወንጌላ ሬዲዮ ደገፈቱ turan Haayile Sillaaseen galgala ሬዲዮ ወንጌላ የምስራች ድምጽ አሽከሪ ባቺሰኒ አሽከሪን ሬዲዮ ባቴ ዱዱበ ዴማ galgala የሮሳ ወክ ጎደኒ ሬዲዮ ደገፈታ ዴሙ ገነማ የሮና አርገን የደና ተው Amaanu'eel galgala maaltu ladabame eda galgala maaltu ladabame ennan anu walga irran ture hin dhageenye ennan bakka is ሬዲዮ nuuf bantan jechuudha ofiin dhaggeeffatani nuuf bantan malee ofiin dhaggeeffatan jechuudha. Moototatu reediyoo wangeelaa dhaggeeffate. Mootummaa qabatan. Mootummaa sana jaallatanii garuu hin qabatan. Mootummaa ofitti butan. Nama ofitti butan. Mootota Wallaggaa ofitti butan. Gabaree ofitti butan. Hiyyeessa ofitti butan. Jaarsa ofitti butan. Jaartii ofitti butan. Dhiira ofitti butan, dubartii ofitti butan, jimmaan ofitti butan, sana ofitti butan, hundumaa ofitti butan. Akka kana fincilaa lolaa exclusive ta'amiti inclusive waan ta'aniifi milkooman malee isi warri masaraa mootummaa kumsaa morodaa keessa jirtan cubbamoota isin warra hiyyeessa cunqursutuutti hin jedhanii jalqabaniiru ta'e no wangeela Yesuus Kiristoos ittimaa aantee godhachaa deeggarsa godhachaa akka kanatti adeeman. It was inclusive. That was the mystery. That was the secret. Akka kanatti adeeman. Torbaffaa kudhani kanan sinii fidee dhufee sadiin naafa. Torbaffaa education barumsa irratti xiyyeeffatan. Mana barumsaa ijaaran kana booddee leenjisuu jalqaban. Education. So manni barumsaa kun ijaaramuun seenaadhuma waldaa kiristaanaa wajjiniin kan dhufeedha guutummaadhuma addunyaa. The history of education, educare, educatum, duk inni jedhamu the root word, the history of education chronology isaa yoo fudhattanii ilaaltan hidda isaa dhattanii waldaa kiristaanaa keessatti argitu. Yesus Kristos title isaa du'a ka'uu duras du'a ka'uu booddees he was rabbi. Maariyaam gaafa inni du'a ka'e rabbuuni ittiin jette barsiisaadha. Barsiisaa jechuun afuura namaaf sammuu namaa miira namaaf qalbii namaa kan banu jechuudha. Barsiisaadha. Education irratti hundeeffame gaa. Mana barumsaatu dhaabbate. Beekaa keessaa burqee barsiisaa keessaa burqee isa kana heritage Onesimoos Nasiffaa modern education in Itoophiyaa hundeensaa kan isaanii akka ta'e beekamaadha gaa. Education. Education ini jalqabarratti dhumarratti duuk nama godha. Mootii nama godha. Barumsi mootii nama godha. Mootii jechuun barcuma mootii irra tees taa'uu miti. Jireenya kee akkati moo'attu godha. Haala kee akkati moo'attu godha. Beekumsa kee akkati moo'attu godha. Sammuu namootaa bana. Warra seenaa warra Israa'el gaafa ilaallu Israa'el bu'urri eenyummaa isaatii the national foundation of Israel ini barumsa. Benjamin Netanyahuun waa'ee Musee dubbata gaaf tokko waa'ee Musee maal jedhee Museeni hooggantoota addunyaa keessaa naman jaju akka Museen qabu naman jibbuuf tuffadhus akka Museen qabu jedhe.
maali dubbiuni maaliif jajjaa'ennaani harka fara'oon keessaa micciiree sabicha bilisa baasee galaana diimaa gargar kutee Iyaarikoo diigee nu hoogganuu isaatti baay'een dinqifadha jedhe. Geessee eessa nu ka'a giddu galeessa bahaa biyya nadaajiidhaan quufe keessa lafa nadaajii maankiyaan tokko hin jirre keessa dhufee nu kaa'edha. Ituu xinnoo as nu buteera ta'e ituu xinnoo achi nu buteera ta'e nadaajiirra dhufee nu kaa'edha. Nadaajii Israa'el ol barbaadee gab barbaadee dhabe maankiyaan tokko hin jiru Israa'el keessa. Bara namni hin jirre bara mootummaan hin jirre bara namni san gaafanne keessa lafa waan tokko hin jirre fidee nu kaa'edha. Yattamittiin milkooman ree. Inni kaan nadaajii buddusee soorome Waaqayyo garuu Israa'eliin sammuu bane. Beekumsa education. Har'a hollachiiftee warra nadaaja qabu jedhaman warra sooressa jedhaman hollachiiftee kabajamtee sodaachiftee walakkaa teessi. Kobaashee nuclearii hidhatte. The only democracy, the only nuclear power Middle East keessa kobaashee maaliif akkasii teessi gamaa gamanaan hollachiiftee doorsiftee sodaachiftee horii qabnaa nuclearii hojjetanna yoo jedhan illee hin ta'uttiin jetti. Biyya keenyaam nan beeka hin hidhanna hin ta'u. Maaliif akkasuma hin eeyyamamu. Gaafa Duke educationiin Duke si godha. Akkati mootu si godha, mootii si godha. Beekuma baniga. Waan amma nagaa irraa research and development hojjechuudhaan startup nation kan jedhu kitaaba barbaadanii dubbisuu dandeessu. Startup nation waa'ee Israa'el dubbata. Lafa amma nageessu irratti R&D research and development hedduu kan hojjetu Israa'el. Technology silkiyote, technology qorichaa, technology konkolaataa, technology meeshaa waraanaa, technology nagadaa, technology banking finance system xaqlaallaa oomishu achi taane. Yaadi achi burqaa kaapitaalatti dhangalaasa Ameerikaan invest irratti godhaa oomishaadhaaf Chaayina dhaqee oomishamaa gabaadhaaf gurgurtaa Afrikaa dhufa. Akka kanatti naannaa agargite. Sammuudhaan achiga. Sammuu brain power sun achiga. Brain power leenjisu. Xiyyaarri Ameerikaa tokko waraana gaafa dhaqu yoo xinnaate nama 10 hamma 15tti fe'a. Inni kaan medical care kan godhu isaa, inni kaan doctoriidha, inni kaan technicianidha, inni kaan tokkosaa, inni kaan strategy ilaala, inni kaan kaartaa dubbisaa, inni kaan xiyyaara oofa. Nama 15-16 ta'anii xiyyaara guddaa tokko oofu. Israa'el nama 2 taa'ee oofa. Waan hundumaatiin barsiisu education. Waaqayyo barumsa nutti agadhiisu. Beekumsa nutti agadhiisu. Argitanii booddeettafne dur warri wangeelaa fidanii dura nu godhanii turan. Wallaggi waa tokko hin qabu. Garuu maaliin burqee dho'ee biyya lafaarra dhangala'ee mana barumsaa dhaabaniif. Mana barumsaatu dhufee tarree namaa nu kaa'e. Beekumsatu tarree namaa nu kaa'e. Beekumsatu kootii nutti bise. Beekumsatu barcuma nutti dhaabe. Beekumsa sana immoo eeyoof fidee nuuf kenne wangeela fidee nuuf kenne. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Namichi tokko biyya Awurooppaa keessaa interview kenna Oromoodha ammallee amantii dhiiseera namichi. Wangeela dhiiseera garuu dhugaa ba'a ammoo. Barumsa kan nuuf fidee wangeelaa jedhe safara keenya gaafa dhufu safara keenya mana 42tu tureedhe. Warri misiyoonii dhufanii achitti mana barumsaa dhaabanii Onismoos faayedhe. 42 sana keessaa namni tokko mana barumsaa galeedhe. 42 keenya iyyuu dooktaroota ta'aniidha. Dinqii miti reeku. Ilmaan qotee bulaa, ilmaan hiyyeessaa fuudhee tarree jeneraalotaa kaa'e. Tarree beektotaaf gurguddootaa kaa'e. The power of education. Waldaan kiristiyaanaa amma silaa yeroo ijoollee 15 barsiisutti kaane jettee baay'een gammade. Kana argitee hojiin Waaqayyo isin haa eebbisu. Kun baay'ee nama gammachiisa. 8ffaa lamatu naafe. 8ffaa meeshaa Onismoos faa itti waa'ee ba'an keessaa inni guddaan faarfannaadhaaf artiidha. Music and art. Faarfannaa fidanii dhufan. Muuziqaa fidanii dhufan. Draamaa. Muuziqaa faarfannaa bare. Sabichi saba faarfatu ta'e. Saba boo'utu hin taane saba faarfatu. Hin faarfannaa jedhame. Hin boonyu jedhame. Hallelujah.
Mee hirkadhaati hin faarfannaa jedhame. Mana hidhaa warri turtan immoo maal jedhe sila namichi tokko waa'ee warra mana hidhaa kaase dheengadda waggaa 50 abbaa koorra kan dhufe hundinuu probably percentiin 80 mana hidhaa ture dur. Mana hidhaa wajjin turre mana hidhaatti wal beenna mana hidhaatti wal beenna mana hidhaatti kanumti ni dhabne hin jiru ture wal ga'ii sana keessa. Mana hidhaa keessatti garuu akka Siilaasiif akka Phaawulos maal godhani mana hidhaa keessatti jarri faarfatanii. Waaqayyo warra faarfatu nu haa godhu. Argitanii sabni faarfatu saba gammadaadha. Gammachuu keessaa burqa. Kan gammadu haa faarfatu jedhamni macaafa qulqulluun gammachuu keessaa burqa. Wangeelli gammachuu nu fide. Gammada hin gammanna gammachuu guddaa qabna kan Yesuus nu kenne jaalalaaf tokkummaadha nu hunduu kan jiraanne jaalalaaf tokkummaati nu hunduu kan jiraanne kanaaf maal godha gammada hin gammanna gammachuu guddaa qabna. Argitanii Yesuus maal nuuf kenne gammachuu nuuf kenne. Saba boo'u gammachiise, saba rakkate gammachiise, saba cunqurfame gammachiise, saba gabroome gammachiise. Faarfannaatti fidaniim gaarotaaf baadiyyaa keessaa waldaan sanbata hin faarfata. Inni danda'u immoo piyaanoodhaan faarfata. Inni danda'u hin faarfata ture. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Faarfannaadhaan kilaasikaaliidhaan faarfachuutti ka'e sabi keenya. Sopraano jedhe, alto jedhe, bass jedhe. Kanayyuu barsiisan baadiyyaa keessatti maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Piyaanoo barsiisan, gitaara barsiisan, armoorikaa barsiisan, akkordiyoonii barsiisan fidanii dhufan maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Maa inni bara kana nurkaa sassaabee boo'ichaaf boossuu nu godhe. Hin boonyu hin faarfanna warri jettan ameen jedhaa. Haaleluyyaa. Faarfannaadhaan diina lafa sanarraa ari'an, seexana lafa sanarraa ari'an maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Waa tokkoon arge qeesiddoo isaanii Onismos iddoo isaa gammachiis Onismos. Anaan abbayyee naan jedhu turan maqaan koo gammachiis waan ta'eef abbayyee naan jedhu turan. Qeesiddoo isaan seexana baasuu dibata guddaa qabu. Namni seexana qabu baadiyyaa hundumaa keessaa hin dhufaa. Macaafa qulqulluutti dubbisu maqaa Yesuusiin yoo jaallatan isin kabalu gaafi. Gaafa aaran immoo qeesiddoo isaan. Innaa gaaf tokko maal godhanii seexana tokkotu hafuurri seexanichaa sirba jaallata seexanichi sirbuma kana dhiichise jedhanii ba'uudinnaan sirba barbaadde eeyyee amma gaa muuziqaadhaan baatadanii dhaqanii piyaanoodhaan gaafanni piyaanoo gaafatti rukutan inuma utaalee hin sirbisiisu se'an hinuma utaalee gaafa muuziqaa wangeelaa ol piyaanoodhaan bulluqu buqqa'e maqaa Yesuusiin gaafa jedhan lafaan dhaan piyaanoodhaan baasan isa maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Piyaanoo waldaa kiristaanaa seexana hin baasa bara. Akkeedhe Luuter akkeedhe wangeelli gaafa dubbifamuuf gaafa lallabamuu seexanni walk out godha jedhe. Walk godhee ba'a jedhe. Wangeelli gaafa faarfatamu garuu run out godha jedhe. Hin fiiga jedhe. Faarfannaan wangeela qabu seexana ari'ee baasa biyya. Dargaggoota kana hammataa hin fidaa dhaloota ofitti hammata. Kanaaf Onismos fa'aa muuziqaa fidanii dhufan. Salgaffaa maaliif akka kanatti cime hojiin isaanii yoo jettan approach isaaniitu holistikii ture. Isa kana keessa hin lixu spiritual and physical. Fooniif hafuuraan seenaa namaa jijjiiran. Hafuura duwwaadhaan miti fooniin, foon duwwaadhaan miti hafuuraan. Akkuma eebba Oromoo miillaan lafa qabadhu harkaan Waaqa qabadhu. Isa kana fidanii dhufan. Lamaanuutiin dubbata. Amantoonni keenya spiritual ta'anii, religious ta'anii, mystical ta'anii qilleensarra hin jiranii, secular ta'anii, biyya lafaa humanist ta'anii lafarra hin jiran. Giddu galeessa lamaan isaa qabatan. Jireenya namaa jijjiire, holistically jijjiire. Fooniinis bilisa nama baasa, hafuuraanis bilisa nama baasa. Fooniinis nama badhaadhoomsa, hafuuraanis nama badhaadhoomsa. Inti faarfannaa isaa kan afaan Amaariyaarraa
ሰይጣንን ሻረ ህዝቡን አዳነ ንብረታችንም ተሻሻለ ጀዳ ሰይጣን ሲምባሳ ንብረት ሲናሻሻለ ይችላል መቃዋቀዮ ከኔ ቢፈሚያተው ሃሌሉያ ቢፈነመት ጎዳ ነመ ጉርጉዳ ጎዳ namni baay'een ija isaatiin waldaa kiristaanaa keessatti makiinaa arge konkolaataa arge waldaa kiristaanaa keessatti arge bar tokko shawaa kana keessatti wangeelaawiin tokko makaana Yesuus konfiraansii guddaa qopheesse gabaree hundumaa walitti qabee isa amanus isa amannes gurguddaa keenyatu dhufee qeesitti tafaafaat dhufa jedhee lallabee namni hundumtu qophaa'ee jennaan warri baaptistii missionary fidanii Ameerikaadha xiyyaaraan fidanii baadiyyaa sana keessa gaafa buusan lammaffaa makkaan Yesuus qeekenya kan geenyedha warra xiyyaaraa kana barbaannaa jedhe gabaree warra xiyyaaraa kana barbaannaa lammata akkan dhufne na wangeelaawiin sun bilbilee qeesitti tafaafa'in xiyyaaran fiddan taanaan akkan dhufne banneerraa jedhe eessaa fidaga makkaan Yesuus amma xiyyaarri eessaa dhufaa dubbisaa rakkatanii qees biraanuu faa qees tafaafaa turan bara sana rakkatanii dhugaadhumaan isinitti himaa kiraay fuudhan xiyyaara fuudhanii gabaree sana walakkaa kaa'anii baaptistiin attam godheennaan achi dhaabee nutti agarsiiseenaan kan keenya mokottaatti bubu'aa jedhanii gabareen itti bu'ee makkaan Yesuus malee lammaffaa qeekee kana kan geenye kan biraan jedhe fooniinis afuuraanis Yesuus jireenya namaan eebbisa isa kana fidanii dhufanii inni dhumaa kurnaffaa hin ijaaran institutionii bara darbu ijaaran fidanii waldaa kiristaanaatu bu'uura argattee waldaa taaniga waldaan kan nama tokko akkan taani godhanii waldaan kan saba tokko akkan taani godhanii waldaan kan hunduma keenya akka ta'u godhan so cinqiin hin jiru bakka filannaa namni filama pirezidantiin filama pirezidantiin bu'a jaarsin bu'a filama akka kan ortodoksii paappaasiin hamma du'utti ta'u bar tokko paappaasiin ortodoksii abuna Phaawulos utuun du'in maal jedhanii utuma isaan ta'anii qees ittafaan bu'anii qees waaqsiyyuun marataman qees waaqsiyyuun gaafa dhufee paappaasii bira taa'u eessaa ba'e inni kun jedhan jennaan pirezidantii makkaan Yesuus maal ittafaan eessa bu'ee jedhan ay haaraatu maratameenna hin gadhiisee reetta afaan jedhan akkasumatti gadhiisee itti afaan jedhan ጉድ ነው jedhan ለቀቀ itti afaa አዎ እንደዚሁ ለቀቀ itti afaa አዎ አሁን ዋክሲው መጣ አዎ ጉድ ነው በቃ ይቀመጥ እሺ namarratti karrarra'u miti argitan kan keenya namarratti karrarra'u miti institution itu dhaaban individual based miti personal cult miti individual miti kanaaf institutionin sun kan bara ceewu ta'e namni jabaan gaafa dhufee cimu kan jabaatu gaafa namni jabaan keessa du'u kanafu miti silaa bara akkas ta'e gaafa qees guddinaan faa du'an du'a waldaan kun gaafa Onisimoos faa du'an du'a waldaan kun gaafa Obbo Amaanu'eel faa du'an du'a waldaan kun hinumatti fufa calluma jedhe dhangala'a maaliifi institutioniitu ijaarame malee individualiitu ijaarame miti institutionii ijaaran so the 10 top reasons inni jalqabaa waaqayyo waaqa karooraa waan ta'eef inni lammaffaa waaqayyo ergaa qulqulluu hooggantoota waan qopheessuuf sadaffaa ergaa qulqulluu waan lallabameef arfaffaa abdii kutannaa dhiisanii amantiidhaan waan adeemaniif shanaffaa language ummataa waan itti waa'ee ba'aniif amma bible translationiidhaan baay'ee akkasin translate gootan nan dhagaa language biyyichaati jaaffaa inclusive sooressa hiyyeessa beekaa wallaalaa isa mana hidhaa jiru isa mana hidhaadhaa ala jiru isa dhiibamaa isa asiqaa hundumaa include waan godhuuf mootummaa isa mootummaadhaa ala isa fincilu isa baadiyyaa akkas godheemi Yesuus isa bosona jiru si waame Simoon isa Baabillaa Maatiyos isa mootummaa keessa jiru si waame Yesuus include godhe hundumaa utuu alatti wal arganii Simooniif Maatiyos wal ajjeesu turan
Iyesuus biratti garuu walitti qabame. Iyesuus walitti qaba malee gargar hin baasu. Isa sanas garkoo isa kanas hundumaa walitti qaba. Educationii kenneef, barumsa kenneef, muuziqaa faarfate. Iyesuusis faarfate. Muuziqaa, the power of music. Waldaa keessatti argine inni kun leellifamuu qaba. Muuzikiin jabaachuu qaba. Faarfannaan jabaachuu qaba. Worshipping qabaachuu qaba. Value, aesthetic value, holistic approach itti fufuu qaba. Namni keenya fooniinis, afuuraanis cimuu, sooromuu, beekuu, guddachuutu irra jira. Inni kurnaffaan institutioniin keenya, ijaarsi keenya, dhaabni keenya cimuu, tokkummaan keenya cimuutu irra jira. These top 10 reasons akkasaan baay'atan godhaa kan jedhuun irratti qophaa'ee isinii fidee akkan isin gargaare nan amanaa. Gooftaa Yesuus isin haa eebbisu. Waaqayyo isinii wajjiniin haa ta'u. Ergaa kana Waaqayyo nuuf haa eebbisu. Ameen. Eebbifamaa.